ilmi koo maal jedhee na waama beektaan? Abdii jedhee na waama. Okay, atis akkasuma feetaa? Anatu barbaade bar. Ati immoo maamaa jedhaanii ani immoo abdii akkanaa jedhu. Maaliif an abbaa kootiin geech jedhee waamaan abbaa koo normaali. Geechi jirtaa eessa? Akka abbaa siin joon barbaaddu moo yoo siin jeesetti tole? Akkanaan jedhu barbaadu. Maaliif? Listen, like akka hiriyaatti akka obboleessa qoteessuutiin guddisuu barbaada. Baay'eef firii godheeniin puushitoon godhin waan barbaadu akka godhu naamusa oromummaa fi islaamummaa guuttatee akka guddatu saayichanaan dhaqe. Abbaa moodernii ta'e guddisuun barbaada. Akka hiriyaatti fudhee ba'a, akka hiriyaatti hin taphachiisa, akka hiriyaatti hin hojii nyaadhaa. So abdishaa akkanaan jedhu. Like bakka malee abbootiin durii nu jibbanii miti kan isaan alangaadhaan qabattoodhaan nu laxallataniif. Garuu qabattoo alangaa caalammoo kanaan daa'ima kee sirreessuu dandeessa. Daa'ima kee teessiftee yaaddee ta'utti ijoolleen sooressaa baay'een abbaan hin garafaa caatii akka hin qabne sigaaraa akka hin turne ilma abbaa eebiluu waan akka hin deemne jedhaan. Intum gurbaan yeroo mana barumsaa dhaqu iddoo abbaan dhoowwe sana malee naqu. Agartee ta'utti ijoolleen sooressaa ijoolleen maatiin sirriitti dhorku yeroo isaan jalaa badantu mul'ata yeroo baay'ee. Garuu daa'imman kee tuumurraa teessiftee yoo kana goote gara fuulduraatti kana dhabdaa. Kanatu jalaa badaa. Kana sirreeffadhu yoo itti himtee isaaf akka ta'e amansiisu. Tintanaa bazaa'u. Ay, waan bareedaa. Hojii majammaraa anchi lazzaa no. Wanti roomti fayyadu. Yaa sana akkuma saayibatti akkuma teetti kan inni wanni godhu malee tumuu dhahuu malmaan sanitti namanu jechuun ilmoon tumtu wantumaatirraa tumtu san irratti wantumaatirraa shakkitu wantumaatirraa balfitu wantumaatii jajju san taatisi galee. Yoo garuu ilmoon keenya dhufee yoo jaalates maamii nama akkana jaaladheen jira jee yoo sitti hime waa takka wanti balleessuu illee jiru waan hunda dhufee sitti hima. Dubartii yoo taates akkasuma sitti himti yoo garuu na tumteettee waan sodaattuuf deemtee waan biraa keessa himti sodaa keessa jechuudha. Amma akka durii dubarri manatti ulfaa'uu dhiisteetti beektaani. Dubarri amma akka durii fedhii deemuu dhiisteetti dur manatti ulfoofti baay'eensi. Amma qarto'an maaliif namni modernize ta'aa jira. Na of baraa jira amma uummanni. Maal kolfitaa amma abduu minti numpisi. Yoo nam sadiin taphannaa. Tolchanii manatti ulfaa'uu jettee bareechitee bara. Maa qollarraa fuutaa yeeshi. Egaa hin bareechirree manatti ulfaa'uun jedhamu. Nu biratti akkana bareeffamee yaa'u. Bismillah. Ay maki. Okay, sadiin taphannaa moo nama tokko? Thank you so much Galatoomi. Wallahi jechuun inni faani ilmi namaa garam akka deemu jiru. I don't know. Wallahi jechuun haala ilmi namaa yoo argite bakka namni waliif ciisa dhabee jira si galee. Namni wal jaalateeti miti hawaa balleessu sirriitti bakka namni duraan sawla soo madaaniitiin hojaa miti namni namaaf dawaadha. Waliif dawaadha jaa amma namni waliif dawaan ta'u jiru kijiba namni waliif dawaa jechuun. Maallaqa kan kee qofa dawaa sii qaba masaa kanatti si dhabamsiisu malee. Yaa miliyoon dirribaa mirindaadhaan shaaworii galee. Wayyoo ani yoomin jibbee gaafa inni kondomii kutee akka nyaate. What? Alkuun kazaa viidiyoon gabichaa yoo taayoo ani abbaa koo ajjeesaa bakka arganitti haale. What? Alkuun kazaa qaxaloo ani haadha koo akkana gochuuf bakka asabkunna bakka wanni kun kabbaar no biyya ta'u kun. Ani dhukkuba afaan se'e. Rakkoodha wallahi. Wanta afaaritti sana argite? Volkaanoo. Argite? Garuu nama sodaachisu. Maal agarree dhaloota akkamii akka taane garuu agartee sigaaraa irraa qabsiifate tokko agartee dhagee. No, uummanni affaar jajjabaadhaa silan durumaan raa'u. Yaa garuu dhagee maki lifan adda abbati ይችላል እኮ ያ መሬቱ የቆመበት ወደ ላይ ሊፈነዳ ይችላል ግን እሱ ሂዶ ሲጋራ ያቀጣጥላል። Haardiidha uummanni affaar jechuun uummata haardiidha garuu uummata bara
mata jechuun bakka hedduu mata safaaxaan beeyni bar chiyyuu achi lolan mata jajjaboodha dhugaa dubbachuudhaaf affaar. Amma akkasitti akkas ta'e bar wanta akka birgirgirii sila amma Itoophiyaa akkas taate laa ilaaha duraanuu biyya boo'ichaa daranuu boo'anii boochisan jechuudha. Daranuu ituu Oromiyaa ituu naannoo magaalaa uummata cinqiin dandeenye hiraaran beekne taate jedhi kaa. laa ilaaha illallah ay wanni magaalaan Oromiyaattis ta'e kabiraattis ta'e ay wanta akkasii sun bareedaa miti yaa'u rabbi namarraa qabu. Ani biddana fakkaatee wal bishaan iddaalu bishaan danfaa. Isaatuun ala ishiminde ibidda dhangala'oo nagarreeti ibidda bar dhangala'aa jiru sun. Kuni bar balaadha miti musibaadha bar. Intaniitu dandattanii kirkirii lafaa sanirraa akka ka'e beektaa garuu Finfinneetti Adaamaatti. Maali? Kirkirii lafaa. Haa biyya keenyallee akkas ta'ee jira bar. Sababa saniiti ani amma maaliin jedhee ibsa baase beektaan feesbuukii kiyya irratti namni kiiloo 60 olii kiraa manaa akka kaffalle jedheef manni raafamaa jira waan ta'eef. What? Eenyu akkana jaa? Anaa jedhe. Ay biyyatti soso'aa jirti alatti. Qaarra Adaamaan sosootee. Saalletti maal ta'e Habibi? Qaarra Adaamaan sosootee jirti. Baay'ee ulfaataadha barra biyyi. Soso'ee jira. Gamoon diigamuu danda'a beektaami? Gamoon lixuu danda'a gadi. Haalli sodaachisaadha bakka shahaadaa qabachuun nurra jiraata irra deddeebiin. Anammaa asumatti hafuufani bakka qalliin qalliidha bakka tokko naa barbaada. Kalee du'uun barbaadu. Galee du'uun barbaadu. Du'a jalaa eessa baqatteetteeti? Yoo xiqqaate irraafamu kaasitti baay'ee. Rabbi naa baasa bibi. Amma yoo rakkoon ta'e asumatti haftaa? Rabbiin godhin. Rakkoon akkamii? Jechuun asumatti haftaa osoo waa ta'e. No way. Lubbuu koo caala waan hin jaalladhuun biyyaa qaba makii. Maal? My son. Ilma kiyya. Mashallah, mashallah, mashallah. Allah yixawwir umrak wallahi. Ani jechuun ilaa ammaa si taazabaan jira sammuu kee keessatti asitti naaf geessu way haadhatan jechuudha. So haati ilmoon isii yoo waan bitta qirbii kafeeti haa taatu ni deemti akkam. Jechuun ilma koof nan du'a Habiibti wallahi. Hundee. Abbaa ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo akkana taate. Ani bar yeroon aaru yeroo na kaffa'u yeroo waa barbaadee dhabu daa'ima akkan qabu naafu ilma kiyya akkan qabu yeroo yaadadhu bataam isnaannaa lotaa qeellishu. Yaa ilmoo qabaachuun nama gammachiisaa jaan. Uumaan isaatu. An addunyaa kanarraa namoota baay'ee jaalladhu qaba garuu hanga ilma kiyyaa waan hin jaalladhu hin jiru. Dubaras qaba bar seetli jaallachiin. But baay'ee hin jaalladha naafu. Bareedaadha walaa rabbi si haa guddisu bikkaan siif haa ga'u. Amiin. Isiniif isa kennu. Abbaa dhiiraa hagee jaandasjamee. Maal jette? Maal jette? Abbaa dhiiraa yoo siin jaan sitti hin tolu hin jedhe. Natti tola. Ani ilmi koo maal jedhee na waama beektaan? Abdii jedhee na waama. Okay, attis akkasuma feetaa? Anatu barbaade bar. Ati immoo maamaa jedhaani. Ani immoo abdii akkanaa jedhu. Maaliif an abbaa kootiin geech jedhee waamaan abbaa koo. Normaali. Geech jirtaa eessa? Akka abbaa siinjoon barbaaddu moo yoo siinjee sitti tole? Akkanaan jedhu hin barbaadu. Maaliif? Listen, like akka hiriyaatti akka obboleessa qotisootiin guddisuu barbaada. Baay'ee firii godheeniin puushitoon godhin waan barbaadu akka godhu naamusa oromummaa islaamummaa guuttatee akka guddatu saayichanaa dhaqa.
abbaa mooderni ta'e guddisuun barbaada. Akka hiriyaatti fudhee ba'a, akka hiriyaatti hin taphachiisa, akka hiriyaatti hojii nyaadha. So abdishaa akkanaan jedhu. Like bakka malee abbootiin durii nu jibbanii miti kan isaan alangaadhaan qabattoodhaan nu laxallataniif. Garuu qabattoo alangaa caalammoo kanaan daa'ima kee sirreessuu dandeessa. Daa'ima kee teessiftee yaaddee ta'e ijoolleen sooressaa baay'een abbaan hin garafaa caatii akka hin qabne sigaaraa akka hin tuqne ilma abbaa eebiluu faan akka hin deemne jedhaan. Intum gurbaan yeroo mana barumsaa dhaqu iddoo abbaan dhoowwe sana malee naqu. Agartee ta'e ijoolleen sooressaa ijoolleen maatiin sirriitti dhorku yeroo isaan jalaa badantu mul'ata yeroo baay'ee. Garuu daa'imman kee tuumurraa teessiftee yoo kana goote gara fuulduraatti kana dhabdaa, kanatus jalaa badaa, kana sirreeffadhu yoo itti himtee isaaf akka ta'e amansiisu.